isin barbaachisaa isiniin jedhaa ture kanarratti isin barbaachisaa jechuudha. Osoo kiisiin kee baadoon taane achumatti dhaabii. Hamna irraa shamarran irra dhugaa jirtu walitti Yoya har'a kan haasofnu dhiira wajjin jechuun turtii godha. Shamara takka fuudhuun dura murtee qabdu anas sitti hima. Ani achaallee jaalalaan isin gargaara subscribe godha. Marree shamara akkamii fuudhuu barbaadee jira. Qulqullina ofii eeggatu. Qanaatii osoo wal jirtu begetii taate begetii barbaaddi. Haaya na wajji turi haa. Na wajji turi haa. Fuudhuun dura kudhan shamara akkana tasuma dubbiin dhugaa ta'u haga ammaatitti viidiyoolee kiyya ka duraan hojjedha mooyaan kanarratti walii galan jaalalaan jechuudha akka addunyaatitti kitaaba barraa'edha jechuudha kanarraa dubbisee isin biraan ga'aa jiru. Kanaaf dhugaa rabbi barumsa isin dabarsaa jiru kuni akka Oromootiiti yookaan akka afaan Oromootiitti isin darbaa hin jiru. Barumsa kana sheerii godhaa waliif. Okay shamara akkana tasumayyuu hin fuudhalleettee tasumayyuu hin yaadin shamarra akkasii tasuma si hin ta'an jechuudha. Tasumayyuu jireenyi kee akka caqacabnii barbaadda miti raahaa ofirraa barbaadda miti namni tokkoffaan shamarri ati gonkumaa fuudhuu hin qabne gonkumaayyuu fuudhuu hin qabne shamara xanaqaqxee of hin qabne yoo siin jedhu shamara tokko jira akkuma daa'ima shururuu barbaaddu jira shamara mootiyyaan malee waan mara akkuma daa'imaa bakka daa'imni yoo boottee ama fakkee imarraa xaraganii caljaanii miti akkasi shururuu barbaaddu. Maal hagoon reer kamaratti maal akkasi jettu takka jira. Akkati isii abaabbaltu akkati waan maraa isii dursitee waan isii barbaachisu guutuuf isii barbaachisu hin jedhu barbaachisa fedhii guutuun waan jiru suni garuu bakka akka daa'imaa sii galtee tashkuramumtu. Kanaafiyyuu shamarra akkasii waan gootus hin beektu mana fiitii sakkitti qabatu hin beektu gara fuulduraatu si jammar maal akka hojjetuu barbaaddu fi maal akka hojjetaa jirtu hin beektu ergixanyaa miti jechuudha si. Yeroo maruuyyuu akkasiin ta'ee akkanaan ta'ee kana na barbaachise sana na barbaachise kana na cinqisitti baay'eetti yeroo maraayyuu akka ati baqqaa shururuu isii gootu isii barbaade jechuudha. Kanaafiyyuu obboleessoo shamarra akkasii tasumayyuu haadha manaa sii ta'uu hin dandeettu. Tidaaridhaa fi hin abdatin jechuudha. Akkuma daa'ima man irraa xaraayidu sadiitta isii haa. Lammaffaan shamarrati gonkumaayyuu fuudhuu hin qabne gonkumaayyuu fuudhuu qophooftes irraa dhaabbachuu qabdu jechuudha. Shamara qubna gara hin beekne yeroo kamiyyuu kolfeetuma taphatteetumaan sibira kutuu barbaadu jechuudha. Qubna gara si wajjin naasofne hatta hiriyoota isii wajjin qubna gara naasofne waa'ee qubna garaa irratti hin xiyyeeffanne jireenya gara fuulduraa ta'ahuma fedhee haa ta'u waa'ee ofiituu qubna garii hin beekne waa'ee qubna gara sitti naasofne hiriyoota isii waama fedhee haa ta'u hojiituu yaa ta'u. Hojima haa ta'u qubna gara hin beekne sunti daarii keetii siif hin taatu baasisaa muka keessa. Kanaafii yeroo kamuyyuu akkuma daa'ima qubna gara odosti naasofne hin kolfitee taphattees duuka yeroo gaarii dabarsite. Okay gajji gammadde garuu waa'ee qubna garii sitti naasoftu waa'ee qubna garii hin beektu sunti daarii siin taatu jechuudha. Daarii siin taatu obsa qabaadhu siin jedha. Sadaffaan immoo shamarrati gonkumaa fuudhuu hin dandeenye yookaan fuudhuu siin barbaachifne fuudhuu dhiistu jechuudha. Shamara akkamitti beektaa? Shamara mallaqa abbataatantu. Abbataatantu jedhu wacii bicha sirra barbaadu. Wacii harkisii mallaqa bataatame jecha shamara akkasiin fuudhu. Yeroo tokko dhiironni shamarran gisee takka maal jedha sitti fakkaate ganzaba balleessuu hin barbaadan kana bitachuu barbaada kana shaajechuu barbaada warqii tana barbaadati jettanii ganzaba nurraa fixxanii jedhan dhiironni gisee takka garuuyyuu mootiyyuu akkasii miti streetii qaba akkaatatti baasanii jira. Shamarran ganzaba yookaan maallaqa bataattanuu barbaadan shamarra ofitti amanamummaa hin qabne shamarra iyyootii ofii nama biraatii wal fakkeessuu barbaadan. Fakkeenya warri baluu akkas godhatee nullee akkas godhatuu qabna jedhanii waan qaban gurguranii fakkeenyaaf nuti amma waa xiqqoo qabna warri baluu sun waa guddaa qabaachuu danda'a. Iyyootii namaatiin wal fakkaatuudhaaf maallaqa manaa balleessan jechuudha. Kun immoo sirrii miti jechuudha. Shamarra akkasii gonkumaan fuudhin. Kanaafuyyuu osoo ganzaba keetillee buukiin fixi osoo mootuyyuu an fakkeenya ati isii gammachiisuudhaaf waan nama barbaadu waan isiin barbaadde hundaa osoo gootee fi gammachuu hin qabdu isiin biqilaa ofitti amanamummaa hin qabdu kana mallaalaa jirti waan ta'eef garuu uftaa yoo isiniin jennu kanarratti filaaluu qabda warri konfideensii keessa
isin barbaachisaa isiniin jedhee uftaa isiniin jedhaa ture kanarratti isin barbaachisa jechuudha. Kanaafuu shamara akkasii osoo kiisiin kee baadoon taane achumatti dhaabinee taasise akkasii warroota argite isin jira. Dhiifama irraa shamarran irra dhugaa jirtu walitti himuun akka jira. Arfaffaan immoo shamarri fitsumatti fuudhuu hin qabne yoo fuutelee rakkoo keessatti si gatuu dandeetta. Akkamitti beektaa? Luka kiyyaa, miila kiyyaa, bakka qaama ofii kanaan rakkatte jechuudha. Si galtee ija kiyyaa, mataa kiyyaa, bakka ofuma bicha irratti xiyyeeffatti. Bakka bareedinuma ofii bicha irratti xiyyeeffatti. Si galtee miti bakka tukuratii guutu ofuma irratti jecha. Shamara akkasii hin fuudhin. Naasiin jee hin fuudhin. Kana jechuun waa'ee ofii malee waa'ee kee yaadaan jirtu jechuudha. Yeroo tokko misti jechuun yookaan immoo jaartii jechuun nama of ta'e nama yaadu nama si yaade takka ta'uu qabdi jechuudha. Si nama si yaadee argamu takka ta'uu qabdi. Biyaas saatii si yaaddee maal uffate jaarsi kiyya maal dirate maal nyaate siin jettu hin qabdi. Siin takka mataa kiyya akkam ta'e jetti takka maarreen kiyya akkam ta'e taca maaleetti uffatoolchuun waan jiru. Uffatoolchuun waan jiru. Garuu tukuratii uffii bicha irratti gooti. Siif yeroo hin qabdu jechuudha gabaabummaa. Miknaatum isiin si jechuudha obboleessa kee ta'uu qabdi. Obboleetti kee faamilii kee guutuu taate isiin bakka bu'ummaa faamilii keetii fudhattee si jiraachisuu qabdi. Mirgaaf dirqama kee si baaftee eessa irraa hir'ate abbaa manaa kee jettee si baaftu. Isiin garuu yeroo akkasii sii kennu san hin qabdi. Yeroo ofii ofirratti tikirati gooti. Yeroo qabdu ofiif kenniti waan ta'eef maatti gootaree kun maas sii godharee. Kanaafuu fuudhin shamarran akkasiis. Shanaffarra geennee jirra miti. Shanaffaan immoo shamarran akkamii fuudhuu hin qabdu beektaa? Shamara biraa gadi buuftee of ol kaaftu iskeerii of kaaftu jechuudha. Dhiira biraa shamara biraa gadi buuftee bakka ana bicha ana malee jettula. Ana bareedinis ana wanti marruyyuu shamara akkasii gonkumaayyuu fuudhin boru siin. Kana jechuun dhiirochee shamarri fakkeenya fuullaa ofii hin qabanne jechuudha. Ani akkana na godhanii meeshaa kiyya fuudhanii na hin galchanii meeshaa kiyya narraa balleessanii ani akkana ani goobaziidha meeshaan kiyya akkas ta'e akkana ta'e. Inni baqa isiin nama gaarii nama gargaaru takka namni nama isii miidhu takka. Gaafas firaa wal si dhabsiifti jecha obboleessa. Kanaafuyyuu stop shamara akkasiin fuudhin gonkumaayyuu. Nama mootiyyuu shamarran akkasii ollaa bichaa miti beeki silleen akkasitti ana akkana na gooti ana akkana narraa goddolte akkasirraa goote akkana narraa goote warri bilu akkasii ani gaariidhaan bakka deemtee fakkeenya haadha manaa keeti warri ollaa sun isii miidhuu danda'an jettee fudhachuu dandeetti deemtee sillee akka ofiitti si qayyarti akka ati nama jibbitee gaararraa taatee kophaa jiraatu si gootu dandeetti kun immoo gaarri sirratti jiguu wayyamu firri sirratti jiguu wayyannaa firri narratti haa jiguu jee firri sirratti haa jiguu kaa sinqilee seentu. Jahaffaan immoo shamarrati gonkumaa fuudhuu hin qabne ta'a ammallee yoo amala akkasii qabaatte dhiisuu qabdu jechuudha. Yeroo baay'aate homa gaarii osoo gootee negatiivii bichaatu sitti argama jechuudha. Kana jechuun immoo yoo rakkoorra si geessiti. Ati waan gaariiyyuu bittee osoo galtee hunkaan sitti hin gammaddu shamarran akkasii. Ati kana gootee ati akkas gootee bakka akkuma si annaqxatti jirti bakka si galtee miti waan akkasii immoo talaarii keessatti baay'ee takka ulfaataadha dhugaa. Kanaaf shamara akkasii gonkumaayyuu fuudhinis yoo fuutee yoo gadhiisi jammar. Mikiraatum tidaara jechuun እና shamarran akkasii dhiirotee osoo fakkeenyaaf iddoo gaarii fiddee affeertee laaqana fakkeenyaaf iddoo gaarii fiddee osoo affeertee yeroo isa kamati waan hunda jees guutee kana sitti hin gammadu. Hiicci osoo akkas ta'ee gaarii ture. Hiicci yeroo kana maana waamti. Hiicci kun immoo libbii keessi cabsa jechuudha. Kuni onnee dhiiraa hin cabsa dhugaa. Kanaaf dhiisi shamara akkasii hin fuudhin gonkumaa jecha. Kana jechuun gaa'is shamarran akkasii cinqatiidhaan sammuu kan kee guutti malee takka tasuma gammachuu mana kee keessatti hin faxxaramu. Kanaafiyyuu ammuma kana jalaa wulliqqa jedhi. Hunkaan algaa keetu si afuu hin dandeessu shamarran akkasii. Algama si hojii raftee kaateeyyuu naftu. Si galtee miti. Kanaaf achuma dhaabbadhu. Yeroo hundaayyuu barnuti. Baalaansii gooneetii wajji jiraanna malee paarsantii 100 keessaa 100 namni wal jaalata wajji jiraata miti. Namni walitti bu'aatu wajji deema. Bikoos jireenya tokko wajji oofataa jira waan ta'eef garuu asiin kan inni gammachiisan asiin kan gaddisiisan hin shaffana akkasitti hojii deeman jechuudha. Gaddi bichaan gaafa guutame garuu gaddi gadda kan maal namaa godharee. Kanaafiyyuu gaarii miti jechuu kiyya kana jechuun. Kanaafiyyuu shamara akkasii gonkumaayyuu hin fuudhin jechuudha. Torbaffaan himmootiyyuu fetsam shamarrati fuudhuu hin qabne hiyootii keetirratti shamara tasnaanna'uu baay'iftu. Shamara wakii baay'iftu. Shamara gadi ba'uu bichaa baay'iftu. Shamarra akkasii biyaansi mana keessatti qixxaa tolchitee hin beektu, daabboo gootee hin beektu, unkaawwan biraadhiis, akaayisii gootee hin beektu, unkaawwan biraadhiis jechuudha. Kanaafiyyuu
shamara akkasille fuudhuun qabdachuu biyya. Kanaafiyyuu shamara akkamitti sitti himee shamara baqa zannaxuu barbaaddu yeroo hundaayyuu baqa iddoo piroogiraamaa tokkotti akkamitti uffadhee deema maaltu narraa bareeda iddoo san dhaquu qaba maal shiishaa fa'aa aarsuu waan akkasii akkuma dhiirarraa dubbadhe jechuudha. Aarsuu fa'aa jaalattu iddoo baalagee iddoo sirbaatti caffaraa beetii jinnii minaaman akkasitti argamuu feeti shamarra akkasii gonkumaa siin taatu gonkumaa haga feeti haa bareeddu haga bareede sitti haa toltu bayyuutii si keessa shamarra akkasii siin taatu waan. Kana jechuun isin tas naanna'uu barbaaddi isin adda bayitti argamuu barbaaddi namni baay'een akkasii daawwatu barbaaddi yeroo baay'ee bakka sanitti tokko faratti argamuu barbaaddi jechuudha yoo hin argamin akka waan namni du'e itti gadda isii taasii galtee biraan waan baratu waan ta'eef shamara caffaraa beeti jirni manxasii yoo jettu gonkumaa iyyatitti daarii keetii fi jaartii kophaa keetii sii ta'uu hin barbaaddu yoo jaartii yaggutoo taate malee sii galtee miti jaartii haraamaa taate malee jaartii halaalaa tamti ta'uu hin dandeettu kun dhugaa jiru jechuudha. Saddeettaffaan immoo shamarri gonkumaa iyyatti fuudhuu hin qabne yoo ammas janaa jiraatti bilook irra kaa'uu qabdu shamara guyyarraa guyyatti jijjiirra shamara sobdu.